ስሙሎ በላይ ክብሮ ተከብሮሎ በላይ yeroo darbes waa'ee taphattoota waa'ee namoota artistoota bebbeekamoo irratti dubbadheen ture. Feestivaaliin kun maal akka ta'es beektu. Feestivaalii yeroo waaqeffannaa irratti geggeeffamudha. Raaqotii isaanii dhaabatanii kan kabajanidha. Akkasuma egaa taphataan kubbaa miilaa Neemaaris feestivaalicha irratti argamee jira. Yeroo tokko viidiyoo kanarratti akkuma argitan lakkoofsa 6 kan jedhu barreeffatee jira. Akkasuma immoo raaqotii isaa yookiin dhagna qullaa isaadha kan inni qaama qullaadha kan inni jiru jechaadha. Kun wanta baay'ee nama saalfachiisuuf safuu keessaa wanta ba'edha. Waan amantiis aadaas wanta hunda kan cabsudha kuni. Garuu egaa namoonni sammuu isaanii keessaa ba'anii namoonni fedhii isaaniitiin deeman immoo wanta hunda yaadachuun itti ulfaachuu danda'a. Sababiin isaas waan barbaadan yeroo barbaadan itti argatanii yeroo barbaadan itti waan barbaadan godhanii jechaadha. Kanaaf sammuu isaanii keessaa ba'uu danda'u, miira keessa seenu. So Neemaar taphataa kubbaa miilaa baay'ee jabaa ta'edha. Asirratti yeroo argitan maaksiin kun fiilmii Moonestii irratti kan ittiin hojjetamedha. Maaksiin kun rakkoo mataa isaa ni qaba. Garuu asirratti mallattoo akkamii akka isaan argisiisan qofa ilaaluu dandeessu. Iccitii maaksii kanaa yeroo biraa dubbachuu hin dandeenya. Asirratti Neemaar taphataa kubbaa miilaadha. Taphataa geessadha. Deeggartoota hedduu kan qabudha. Maal gochaa jira jettanii ol bira qabdanii ilaaluu dandeessu. Irra deddeebi'ee isinitti himee jira. Mallattoon ija kanaa isinitti argisiisee jira yeroo darbee. Mallattoo iji tokko kun kan eenyu akka ta'e iji tokko qaba jedhamee kan amanamu Lusifer akka ta'e irra deddeebi'ee isinitti himee jira. Lusifer eenyu yoo jettanii kun iskiriinii irratti akkuma isinitti agarsiisu kanatti jechaadha. Siilii kana fakkeessuuf jecha kan isaan kana raawwatanii. So harka kanarratti masqalii kan gargalagashee jirudha. Namoonni badoo kun kan baay'ee nama jibbisiisanii. So bakka kanatti immoo Mipaappee duukaallee jiru. Yeroo darbee viidiyoo Mipaappee duukaas hojjedheen jira. Iccitii taphattoonni kun jechaadha. Dudduubeen isaanii maali? Dudduubeen isaanii maali jennee yoo dhuguma kan ilaallu ta'e mul'ata Yohaannis irratti akkuma dubbatame namni beekumsa qabu, namni danda'ee lakkaa'uu danda'u, namni dandeetti lakkoofsa beeku lakkoofsa kanas beekaa 666 lakkoofsi kunis jedha. Kanaaf gaamee mul'ata Yohaannis duukaa wal bira qabne yoo ilaalle maaliif kan namoonni guguddoo namoonni jajjaboon dandeettii qaban kan cimoo ta'an gara kanatti deemanii yeroo hunda ariifatanii gara kanatti kan isaan makamanii maaliif jettanii yaaddu? Annaafan kan naan galle jechaadha. Uummata guddaa kana uummata saba addunyaa kanarra jiru kana booji'uu fi mo'ama kun yoo xiqqaate uummata miiliyonotaan lakkaa'aman deeggartoota qaba. Deeggartoota kana hunda osoo qabaatee jiru yoo dalgarra ka'ee dalga uummata hojjechiise yoo xiqqaate dhaloonni Neemaar taphataa kubbaa miilaa kanarraatii Neemaar irraatii jechaadha. Kan isaan arganii kan ola deemaan argee hojjetu footoo duukaa ka'u istaayilii isaatiin akkaataa isaatiin footoo ka'u haala Neemaar raawwateenidha jechaadha. Kana jechuun immoo yeroo darbee dubbadheen jira. Suura qofaatiin harka kee mallattoo garaagaraa jijjiiruu qofaatiin hafuurri dhala namaatti galee jira jedhe hafuurri Lusifer. Sababiin isaas yeroo namni mallattoo harka isaa raawwatuu fi na barbaadaniiru fedhii isaanii naaf mul'isaa jiru jechuudhaan mormiitiin kan manfasiin sun fedhii isaatiin akka namni sun fedhii isaatiin raawwateetti kan itti galu jechaadha. Isin osoo hin beekin suurallee osoo harka keessan jijjiirtanii kaataniiti isinitti seenuu danda'a jechaadha manfasiin sun. Kanaafoo taphattoota hordofnullee yeroo hordofnu jechaadha yeroo deeggarru maaliin akka isaan deeggarru maalirratti akka isaan deeggaraa jirru beeknee jechaadha. Guutummaa guutuu isaanii deeggarraa guutummaa guutuu isaanii hojii isaanii fudhannaa osoo hin taane taphataan sun wanta inni taphate sana qofa ilaallee yeroo sanatti qofa bu'aarree darbuu qabna. Amma maaliif biyya keessatti kan baratamaa jiru namni nama deeggaru mallattoo taatootiin siildurra ga'ee jira. Nama deeggaru sana wanta inni godhurra darbee jechaadha. Kanarratti viidiyoo hedduu isiniif hin hojjedha. Namoonni nama jaallatanii
akkamiin fakkeessaa jiru kan jedhu. Kanaaf irraa deebuu qabna, irraa of qusachuu qabna. Nama tokko gaafa jaallannu guutummaa guutuusaa hin beeknu waan ta'eef gaafa deeggarru deeggarree qofa dhiisuu qabna. Taateen raawwatu duukaa raawwachuu, dhanna keenya haala inni itti tumachuu dhiisuu, gochaa inni godhuu gochuu dhiisuu. Sababiin isaas maaliif inni icciitii mataasaa qaba. Dhimma guddachuu isaa duukaa wal qabatee icciitii qabaachuu danda'a kun. Shakkiin kun inni guddaa kan isaan namoonni guguddoo, ga'eessonni guguddoo, taphattoonni guguddoon, mootummoonni guguddoon erga mootummaa irra taa'anii erga fuula duratti ba'aniiti mallattoo sana kan isaan raawwachuu barbaadanii fi maaliif jedheen shakkaa icciitiin guddachuu isaanii sana duukaa wal qabataayyuuti. Mootummaan icciitii guddachuunsaa, taphataan icciitiin guddachuunsaa akkasuma immoo artistoonni icciitiin guddachuun isaanii sana duukaa wal qabataayyuuti. Viidiyoo garaagaraa irratti yeroo bakka guddaa ga'anii mallattoo sana mul'isuu barbaadu jechaadha. Kanaafuu nuti immoo dhimma maaliidhaayyuuti duukaa taphattoota kana jaallannee haala garaagaraan duukaa raawwannare. Akkuma argitan kun asirratti illee kan inni mul'isaa jiru ija tokkodha. Ija tokko kana akka qabsootti jechaadha. Kanaaf injifataan yeroo hunda ija tokko kanadha kan jedhu irra jira jechaadha. Garuu nuti kan beeknu tasuma bara dhumaas yoomiyyuu an injifatu uumaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha. Warri harka jala galanii garuu warri qabaman garuu hafuura sanaaf daandii ta'uu danda'u. Yookiin immoo meeshaa waraanaa ta'uu danda'u hafuura Luusiferiif jechaadha. Kanaaf yeroo darbe ani taphataa kubbaa miilaa kana baay'ee tokko taphataan baay'ee dinqisiifadhuuf taphataan baay'ee jaalladhuudha. Qeequuf yookiin deeggartoota Neeymaariin tuquuf osoo hin taane riyaalitii jiru akka jiru irratti dubbachuu qabna, wal barsiisuu qabna, hubachuu qabna namni kun eenyudha kan jedhudha. Kan hin dubbadhaafii jiru, kan hin barsiisaa jiru jechaadha. Kanaaf yeroo darbees viidiyootas hojjedheen jira. Keessumattiyyuu viidiyoo Liij Mikaa'el irratti Itoophiyaawii kan ta'e irratti hojjedheen jira. Maal fakkaata? Akkamiin kana mul'isa? Kanaaf icciitiin nama kanaas akkuma taphattoota yeroo darbee sana ani amantiin koo kanadha jedhee ibsaa jira jechaadha. Sababiin isaas irra deddeebi'ee dubbadheera. Fannoon kiristaanummaa ibsa argatee mallattoon kun immoo hafuura hamaa ibsa jechaadha. Kanaaf kan inni durumayyuu Luusifer faallaa godhatee mallattoo warra kanaa fuudhee ka'e fannoo duukaa jechaadha. Kanaaf icciitiin Neeymaar keenyaa, Neeymaar taphataa yoo ilaalle amantiin hordofu sanumadha jechaadha. Kunis kanaaf Rabbiin irraa isin haa deebisu, Waaqayyo irraa isin haa deebisu. Egaa viidiyoo itti aanu keessatti taphataa osoo hin taane artistii Roofnaan qabadheen dhufa. Kan baay'ee nama dinqudha. Roofnaan biyya keessatti wanta hedduu hojjetee jira. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e laayikii, sabiskiraayibii godhaa. Galatoomaa turtii.